Wali rakkatu jira, abbaa wali rakkachuu jira. Uummatatu wali rakkachuu jira jechuudha. Haadhaa fi abbaa qofatti galtee wali rakkachuu jira. Eessa jira? Akkamitti cinaachi tokko jabicharra ciisanii yoo jawaariin hin tuqin asirra galtaa. Abiyyi kan kellee fudhattee, jawaarii kellee fudhattee, marroo kellee fudhattee. Yoo abiyyiin si jala hin tuqin eenyutu sagalee haa ta'an ore. Yoo waa'ee jawaariin dubbatin eenyutu sagalee siif haa ta'an. Waa'ee marroo yoo hin dubbatin eenyu sagalee siif haa ta'an sagalee tayyattarree. Yoo cadhifne ammoo kadhattu dullatti ati dubbattu waa'ee uummataa uummanni dhufaa jira sagalee ta'i eenyutti sagalee ta'an hoo. Mormaan Oromoo mormaan Oromoo ka biyya bulchaa jiru Oromoo ka naannoo bulchaa jiru Oromoo ka ganda bulchaa jiru Oromoo ka bosona jiru Oromoo ka itti seenuuf deemaa jiru bosonatti Oromoo kan keessaa uummanni keessaa dhumataa jiru Oromiyaa kililii keessa Finfinnee dhumataa jiran indee haga yoomii ati yeroo yaaddu qoy haga yoomii ati yeroo yaaddu uummanni baraa waggatti jechuudha. Gaafa abiyyi irraa kaafnee hanga gaafa jaalmarroote meewwannoo irraa kaafneetiin Tigiree irraa kaafnee nama dhaloota Tigireetiin beeka dhaloota Tigiree irraa kaasnee waan achi duubaa hin beeku silaayyuu jechaan nagahe malee calii calanqoo jechaan nagahe aanoleen jechaan nagahe hanga haddaatitti namni Finfinnee irra qalabana himame. Asiin dura gaafa uummanni Amaarri biyya bulchitu qalamne mukatti fannifamne. Barqalamanii mormii irraa muramee muka fannifamaa turanii bar. Nan dogongore amma hoo yoo mirina hima amma hoo osoo abiyyi araat kiiloo keessa taa'eetiin attaatamu gaafa mormi si murameetiin muka si fannifama hoo. Eessatti argitee naan jedha kun oolaa eessatti argitee. Eessatti argitee jedha. Taadaa kamiif sagalee ta'in hin jettarree ishee. Eessatti argitee jedhaartan biyyitiin naga qabdii jedhaa jirtan. Qamarroo deeggaru biyyi naga qabdii jedha. Mootummatu balleessaarra malee. Kaa biyyiin deeggaru ammoo abbichuu kiingi biyyitiin naga qabdii jedha. Ka jawaariin deeggaru jawaar biyya bulchaan jiru jawaariin hin tuqinii jedha. Abiyyiin jawaartu ni shuume. Maa fidee laaptooppitti kenneen galle jawaar. Laptopitti kenneen galle jawaar. Wayuu amane yennaan laptopitti kenname jedhatti. Hayya akkamitti yaaddan silati. Wayuu amane yennaan deemee dhaqee laptopitti kennee bar jawaar. De akkamitti yaaddan akkamitti hasaabdan. Namni akkanatti dabarsee laptoppi namaa kenna. Laptoppi kennee bar. Abiyyi dhiiga kaleessa nuu kenne hadda nu jissuu qaba. Kalee dhiiga nuu kennee miti. Ilma abbaa gadaa jedhaa turre hadha ilma abbaa garaa maaf jennaan. Hanga yoomi woboo kiingi jenna hoo kiingiin eessatti. Kun akkas taanaan anillee kiingi naan jedha qamarra koo jedhan. Anillee asirra teessoo irra taa'ee haasa'u jedha haadha faate kiingi naan jedha qamarra koo qaba. Moo bosona keessa deddeemanii onna jechuu zozzoorutu yoo kiingii ta'e. Hundi isii dantaa ofiitiif jiraachuu jirti. Dantaa ofiitiif. Waboonis wallaahi rabbittiin kakadha. Haati faatee sun namitti waggaa 60 sun maal jette naan jira. Wallaaluma ofii irraa isin himu. Namitti waggaa 60 sun maal jette naan jira. Abiyyillee bu'ee osoo marroonis aangoo qabate. Gaafas wallaggaa fi arsii walitti gabbaate jimma walitti gabbaate akkana wal gooti. Abiyyi irraa bu'ee otoo jaalmarroonis waboonis bosona qabattee Oromoon inuma waliin galtu du'a inuman dhiifte. Inuma duunanu. Inuma qalamna inuma dhuman. Shiftaan bosonaa bahee aangoo qabateedha. Numa dhuman. Faannoon guyyaa sanillee numa nu keessa keettee nu keessaa fuute akkanatti. Barbaadan nu keessa keettee nu keessaa fuuti. Naamana. Abiyyi kun amma gizee zayitii safaru san yeroo dura zayitii safaraa ture san abbaa Tsahaayee wajjin waan abbaan Tsahaayee godhe irraa deeffate malee
waan abbaan sahayye oromoo randee bibnee beeki waan abbaan sahayye gizee inni zayitii safaru gizee inni sukkaara safaru gizee inni achi keessa jiru jara jala hojjetu san isa godhe san abbaa sahayye irraa deeffate malee waan tigireen oromoo goote oromoo randee bibne osoo waan tigireen oromoo goote oromoo irraa kan deebisan taateeti kan deebisan taateeti qilintoo bakka jechuudha ummanni keenya itti gudeedamaa ture itti qalamaa ture mismaariin mataa isaarra dhayamtee halkan itti doorsifamaa ture san qalama dibaniitiin eebbaaf waaman eebbaaf waame bar de akkamitti yaaddan isin akkamitti namni dhiiga obboleessa isaarra qalama dibee shinti beedi san tanamni godhirratti fincaanu san bareechanii qalamii dibanii muzniyee miidhamu maaliidha jedhanii waaman ummata gaafa san argaa turtanii jechuudha argaa turtanii bar argaan turree nuti nama meeqatu dhiiga isaa kanaani girgiddaa irratti qalama barree walla dhiiga isaa kanaani barreeffate maqaa ofii dhiiga isaa kanaan nama meeqatu barreeffate nama meeqatu mismaaraan girgiddaa irra maqaa isaa barreeffate achi bakka sanitti qalamiin irratti dibamuu qaba silaa bar laaluu qabnaa bar seenaaf ol kaa'uu qabna akka cali cala gootetti akka aanoleetitti ol kaa'uu qabna bar laaluu qabna silaa cigalee seenaa haqee ka'ee maa namooti toratti kiloo keessa jira jedhee bara biyyi dhiifamallee naa godha dhiifamallee naa godha namooti toratti kiloo keessa jira jedhe namooti tuyyuu dhufee nama kan asii balleessinaan jedhe lakki balleessuu hin qabu jedhe siidaa sana haaromse jedhe eenyuun haaromse soddaa isaa haaromse jechuudha Miniliki eega oromoon angoo qabatte Miniliki harmaaf harka nu muraa ture maal godhaadhat kiloo keessa oromoon angoon qabanne maa jedhan Miniliki harmaaf harka nu muraa ture miti akaakayyuun isaanii arat kiloo keessa jiraafi faannoo reef abbaa isaanii saquu dhufan reef abbaa isaanii barbaaduu dhufanii jechuudha reef abbaa isaanii barbaaduu dhufan osoo hadda faannoon bifa haaraan deebitee angoo qabattee siidaan abiyyi achi keessan taa'u duutee dhabamti malee abadan abiyyi siidaan isaa achi keessan taa'u siidaan dhaabamee fi abiyyi achi keessan taa'u kitaaba Haayisillaasee dubbisaa bara abiyyi asin dura haasaa isaa keessatti kitaaba Haayisillaasee akka dubbisu himee bar namni kitaaba Haayisillaasee dubbise du'a keessanii fi jiruu keessaniif narrifata jettanii hin yaadina du'a oromootiif rifata jettanii yaadina namni siidaa Miniliki haaromse du'a oromootiif ni rifata jettanii hin yaadina siidaa nutti haaromsanii kaniitiin amma dhufaniitiin asitti hay fayyaa qabdanii isin siidaa nutti haarome ba aanole maaf hin haaromsine siidaa aanole siidaa aanole maaf hin haaromsine reefi awwaalli haacaaluu hundeessaa barkaan silaas finfinnee keessatti awwaalamuu qabutuyyuu finfinnee keessa baqaffame bar ambo gahee amborraa finfinnee deebi'ee finfinnee kuwaasii godhatanii reefa haacaaluu hundeessaatti taphatanii bar 4 kiiloo situ aane jedhee fi 4 kiilootti isaan aansee ka'ee hadda ammoo Miniliki kiingii warri Miniliki kiingii irraa jirtan naa taatan amma Haayisillaasee kiingii Miniliki kiingii Teediroos kiingii Phexros kiingii gisee gittan naa taatan dasna gittan gamna gootan wallaahi kiingii warri gittan naa taatan maaliif jennaan gisee angoora jiran sanitti saba isaanii kabachisiisaa turanii jechuudha hadda yaada haga haddaatitti እኔ የምኒልክ ዘር ነኝ የእኔ ንጉስ ዘር ነኝ የንጉስ አባት ነን አለለለለለል ጀራን እኮ ነው እትናደተነ jechuun ittinnaadatan gisee angoora jiran sanitti kabachisiisaa turan saba isaanii nuti hadha waan ittiin dhaadannu qabna waaqoo guutuutiin dhaadanna leenjisoo diigaatiin dhaadanna taaddee birruutiin dhaadanna meennu dhaadataa jira keetuun beektu naan jedha maamala dhehnu maqaan isaa seetan Izaddiin Taajuddiin Gibee Gama jedha kuma
waa'ee abiyyi dubbataa jirra miti jedhe. Waa'ee abiyyi dubbataa jirra kun arrabsuudhaaf dhufe. Abiyyi nuuf bichaa jirra kaayaan gorra. Amma waa'ee waboo waa'ee marroo yoo dubbadhe jedhe amma dhufti. Takkittii wallaggaa maalii qeellama maalii yoo akkasii yoo ta'etu dhufti amma waa'ee marroo dubbanna. Dullatti maaltu si galche shaarmutaa maaliif bette waa'ee siyaasaa sin jetti. Achi tartee waa'ee Jawaar hin dubbanne ati dhufti kaa takkittii Arsii takkittii Loodee takkittii Shaashamannee. Dullatti Jawaarin irraa bu'i dhiqaa miila Jawaarin geettu Jawaar kingi hin dandeettu bara akka dubbattuun hin jiru bara. Nuyi gisee ati gadhifte dhufanii maal sin jedhan sagaleen taatu ati sagaleen taatu nuti sagalee taana jiran miliikis sagalee taanu miliikis sagalee taana angisee sagalee ta'inaan jedhan kana bara nuti sagalee ta'an jedhaa bara nus sagalee ta'a. Angkoi kaya dong sama tanah saya ke gua. Orang mang gisee abiyyin shumtu san abiyyi akka soddaadhaan isaanii ta'e soddaa ama temmaillee soddaa abiyyi ta'e quban qabdanii isin. Wallaa dhugaman jedhaa bara. Kunillee dhufee Yesuus waaqa jedha hundi warree seeni atini. Anamma waa'ee Yesuus haasayaa jira donkooroo. Ani waa'ee Yesuus haasayaa jira. Syaitan ni mata kan kee gubbaa haa yuusu. Anamma saa kana wangeela lallabaa jira. Hai namni sida fayyaa qaba. Anamma wangeela lallabaadha quraana dubbisaa jira. Nageenye Oromoon jedha bara akkamiin abiyyi soddaa minilik ta'e. Wallah nageenye qoy. Nageenye jedhanii akka abiyyi soddaa minilik ta'e moo.